namni tokko yoo hanguma eessaas daffareetu haadha mana keessa biratti hanqinaan kaasuu danda'a. Uffata keeti mana keeti eega jenne eega rabbiillee libaasun lakum je uffata keessani je namni uffata kee tokko bifatu fiitiin sirra dubbate suma uffata jechuudha. Namni tokko waa'ee jaartii teetii sibira taa'ee yoo dubbate ati jaartii teessan irrinaa naa ta'u waan adda addaatiin yoo dubbatu taate hanga waan san ija keetiin gartee mirkaneeffattutti shakkii keessa seenuu dhabuudha. Intalti ayaa qabdu jechuun yoo adda baanillee hatta yoo adda baanillee hamtuun hin kaastu jechuudha. Namni tokko sibira dhufee abbaa manaa kee waan hin taaneen kaasa taanaan negatiifa wayiitiin kaasa taanaan waan shakkii isa keessa darbuun kaasa jennaan si tuffate jechuudha. Isiniifaa ta'uu isiniifaa banuu raanfadha dhifama. Rabbiin waan hundaa rabbi isiniifaa mijjeessu. Allah ya Rahman ya Bar Jumma nutahi ya Rabbi nutisna muma Allahu ya Wahidu Samadu fedinko guddani nan sirra barbadu khairina dubbifte hamturanaydu ifi fayyadame ummata fayyadu namni ateidu abad kharam badu Allah ya Rahman fedinko khanuma nutahi ya Rabbi nutisna muma Allah ya Rahman ya Bar Jumma nutahi ya Rabbi nutisna muma Arjummaan kendumo Rabbi nu gargaari imaana nu guuti sabri nu ijaari. Arjummaan kendumo Rabbi nu gargaari imaana nu guuti sabri nu ijaari. Ifittiin biqilchiin shanyii haasidummaa haramii goggoysii xaaritee qomaa akkanaaf jiraattu jiru filatamaa kan irraa gammadu irra hedduu namaa jaalala rabbii fi tan malaayikaaf namaa rahaadhaan jiraattaa jiru ganda lamaa baay'ilama rabbiitiin khaaliqul basharii imaana nu guuti sabriin nu ijaarii. Wanni bultii balleessu keessaa takka histiidha. Histii haasidummaa namni alaa tokko itti seenee bultii namaa keessatti bocoluu kanaatu hedduu bultii balleessa. Kanaaf qalbii teenya boolla namaa qottee gadi hin fageessini obboleessa keetiif ableen garatini haada sharrii footee namaan edini haasidummaadhaaf hirribaan dhabini ifii hiraaramtee naman hiraarsini taayya obboleessa hin hojjetin sharrii imaana nu guuti sabriin nu ijaarii. Yoo ati obboleessi takka bultii isaa diiguu yaadde obboleettii takkaas bultii isaa diiguu yaaddu taate atis ta'e diigamte jechuudha. Irra hedduu hawa bultii keessatti irrina guddaa wanni fidu waan namni haasidummaa waliin yaade bultii namaa adda facaasuudhaaf yaalu. Warri bultii keessa jiru immoo warri beekuu qabdu. Wanni beekuu qabdu akkaan guddoon namni tokko waa'ee jaartii teetii sibira taa'ee yoo dubbate ati jaartii teessan irrinaa naa ta'u waan adda addaatiin yoo dubbatu taate hanga waan san ija keetiin gartee mirkaneeffattutti shakkii keessa seenuu dhabuudha. Namni tokko yoo hanguma eessaas daffareetu haadha mana keessa biratti hanqinaan kaasuu danda'a. Uffata keeti mana keetii eega jenne eega rabbiillee libaasun lakum je uffata keessani je namni uffata kee tokko bifatu fiitiin sirra dubbate suma uffata jechuudha. Dura akkasii beekuu qabdu jechuudha. Intalti takka hanqina abbaa manaa keetii yoo sibira teessee dubbatte obboleetii suma tuffatte jechuudha. Waan biraatii miti abbaa manaa keessan daran si tuffatte jechuudha. Ati abbaa manaa keetii yoo ni figizee hunda mataarra akka deemtuun taate namni noo hanqina abbaa manaa keetii si biratti naasu. Ummi sarri jaanii kitaaba keessatti beera sagaliitu ture ta'anii waa'ee abbaa manaa fi haasawan irra hedduu wanni bultii diigummaas beeruma taa'ee walitti dhufee haasawan.
beera sagal kana keessa mee waa abbaa manaa keessanii himaa jennaan irra hedduun toora 8 wanni ta'an hanqina abbaa manaa isaanii ummi zarri garuu jabduudha abbaa manaa keessa jechumaan eegarte abbaa manaa keessa jechuun bar akkana naa godhe akka boodarra na hiike jette hatta hiikelleedha hanqinaan hin qaasnitu akkas ta'uu qaba akka reefu ishee ni jechuudha hiikelleedha na hiike jette faarsitee eegasii kana fuudhes khabiraatiin heerome khabiraa kana fuudhesanis faarsite intala ayaa qabdu jechuudha intalti ayaa qabdu jechuudha yoo adda baanillee hattaa yoo adda baanillee hamtuun hin kaastu jechuudha namni tokko sibira dhufee abbaa manaa kee waan hin taaneen kaasa taanaan negatiifa wayiitiin kaasa taanaan waan shakkiisa keessa darbuun kaasa jennaan se tuffate jechuudha akkaataa ati bultii keessatti jirtu kana tuffate mas qaawa sitti harkate jechuudha akka inni qaawa sitti hin harkanne godhuun hedduu barbaachisaadha jechuudha bultii keessatti. karaa qaawni bultii keessa seenuun ni bal'aadha ni ajaa'ibdatu haasinni kun qarri seenuun sumaa hundi butu haati mana abbaa mana xabeetti shakkii gisee hundani shakkiti dhiiroo narra fuudha yookaan waan adda addaa shakkiti dhiiroo nama biraatti wajjin ala kanatti waa dubbata dhiiroo na gomaan gadha jechuun ni shakkiti shakkii tana keessaa fixuu danda'u abbaa manaati ammoo haasinni bakka tanaan seenu hedduu bal'aadha haasida bultii irratti dhufuus hedduu bakka tanaas qabxii tanaas itti dabaladhaa isiniin jechuun barbaada hedduu galatooma alfadha hayyoota hedduutu jiranii isaan wajjin turtii gaarii godhaa isiniin ja'a galatooma alfadha. ما شاء الله جزاك الله خيرا انجينير استاذ عبد الرحمن السين غلطوما غماچ غدا ان شاء الله نغوت نسينيسي ساغلي اسا بريدو سنين اف غلكسي يرو تكاسجلا استاذ يوسا ايچا جراني ان شاء الله حواسا خين كي جخي سلا لوان سبر جروني انجي چور بات